obboleettiin mana abdiitti deemte obboleettiin koo ofiin of ajjeeste. Obboleettiin koo isheetuyyuu akkas godhe jettee obboleettiitti faraddee himaa turte. Sanamaaf gooteree waan sodaachifamteef, iyyeessa waan taateef, iyyummaa isheeti, qobummaa isheeti, maallaqa dhabuu isheetu waan jarri jedhi jedhan jette. Yeroon akkasituu teenyee mana bannee taa'aa jirru gurbaan kun dhufe. Eenyu guddataan oluma dhufee seenee viidiyoo banatee jarana ani finfinnee jira amman qabee sinii fidaa naaf kennaa bilbilaa jedhe. Hayi namni kun nama akkamiiti maashaallah jedheen adde Jamiilaan asirra turanii bilbila adde Jamiilaatu qabu kan qumbee ani kan mimmi ishii xiqqishuu qaba. Eenyuun naa kenne gurbaa yoomii jedhamutu naa kenne. Ani asii mimmiin fide abdiin immoo qumbee fide. Isinii galee innaa qumbeen ergaa softee mana abdiitti xumuratee booda mana koo guddataan daqiiqaa 15 yookiin 20 geenyetti qumbee fidee dhufe. Asirratti dubbii kana qabadha. Qumbeen dhuftee yaa Oromoo koo isin na duuka jirtun seenee abdiit akkas naan jedhe. Kanarratti kan dhufne guddataa arganne. Egaa guddataan kun eessa jira reesaatii kana gara dhugaa jiraadha. Nama gara dhugaa jiru goota dhiisee yoom mataa isaa keessa dhungadhee eenyutu na dhorka. Isinii galee dhugaa fidee dhufee jechuudha. Nama dhugaa fidee dhufeedha. Saatii sana maal jedha wikkilinnaa fudhadhaa anu wikkilinnaa fudhadhaa jedha. Wikkilinnaan maal akka ta'an hin beeku. Nuti reeffa aggadaatti beekna malee wanti wikkilinnaa anuun hin fudhaa anuu maal ta'a anuu wikkilinnaa fudhaa jedhaa ture achirratti. Yoomin arga viidiyoo kana irra deebi'e kaleessa falmattuu mana kootti dhaqaatii ilaala yeroo siin jettu dhaqee ilaale. An jechuma sana yuu gaafa sana dhageenye gammachuun kiyya maa inni haqa qabbannee argadheen jiraadha. Edaa qabbanneen obboleettiin illee sodaachifamtee akkas jettee kan jedhamu gammachuu keessa jiraan saasan. Malee wallaahi gurri kiyyaa duudu isanni ani ofnatti dawalina ani wakilinaa fudhadha yeroo inni jedhu sana birrii haa ta'u qabrii haa ta'u reeffa haa ta'u wanta beeku jiru rabbii kiyya kanatti beeku jiru. Isni galee guddataa achumaan achirratti fixne gabbuune bilbila erkaa fudhadhe yeroo nuti mana cufnu TikTokiin kun maalitti jira siifaan birrii 40 obboleettiidhaa kennite obboleettii akkasiin haasaa jijjiirsistu godhameedha. Ani immoo rabbi jakiyyaa qabu rabbi gurra kiyya qabu sagaleedhuma qumbee achirratti dhaga'e of biratti jechuudha. Isni galee sagalee qumbee gaafas dhaga'e eenyu wajjin guddataa biratti jechuudha. Bilbilallee ergasii tureen guddataa harkaa fudhadheen yoom erga reeffi qabriin qabbarame kan konsi fulo qoy argadde sagalee san qoy fita dur waan kana isni galee kanaafu guddataan reeffa fudhachuu saayyuu I think ammatti kana yaadu gaafa ni tikkeettinaa ergu bari reeffi akkas borgalaanaan jedhe kiwwi jedhee rifadhe nama shammoo nama jaa walitti sassaabne birrii 10 buusne bakka reeffi kun dakkatu nuuf maramu jenne. Birriin kun waan hin geenyeef namni birrii kanas dafee nu ergu waan barbaanneef haa galatoomu obboleessi kiyya tulluun birrii 70 guddataa irratti erge. Sekoondiif daqiiqaan hin dawwalaa turean saatiin WhatsAppiin kaasuu dhiisu birrii kiyya guuttadhe eessa geesse maalirra geesse osoonni bolee keessaa hin bayin wallahi yoo diddamaa oli ittiin dawwalle ani kijibduudha. Daqiiqa 10 eessa geesse maal taate kun bolee keessa jira bolee keessa qofa saatii 4 turan. Isni galee innaa achee naa baanu reeffi maramuun dhorkite akkasii akkuma dhageessanii sanarra. Anga gaafa guyyaa 12tti aniif guddataan waliin deemaa turre. Tokko taane eessatti wal jibbine eessatti wal dhabne maallaqa irratti. Waa'ee maallaqaan nan dubbadhu dhiisii us jedhii maalti si gashee waa'ee maallaqaa us xaxxi jenna kunoo maal taane gocha guddataan kanarratti narratti hojjetee fi gocha ijoolleen tuulamaa jarri jawwisaa taammeen geech tulmaan maqaan isaa gam eebbaan narratti hojjetan tokko ta'e. Maaliif tokko ta'e obboleettii gadi buusi takkatu gadi buusi obboleettii maaf idda jedhanii na lolanii
obboleetti gabbuse silaa waan baay'ee fudhadhaa gaafa sana. Asillee guddataan maallaqa maa gaafatta maaltu si gashi waa'ee maallaqa maaltu si gashi waa'ee uffataa maaltu si gashi waa'ee moobaayilaa naan jedhe. Kana irratti malee kan ollamne birrii 200 nyaatte hin bitamte hin jenneen garuu amma daqiiqaa 20 dura jedheeraan hin bitamte dubartii sadii hin bitamte jedheen. Dubartii sadii si bite. Fakkeenyaaf intalli urjii maalii jettu sun qabbannee siqqi gootee of ajjeeste maal asirraa afaan bantu kan isin jettu sagaleen jira. Gaafa hundiyyuu bakka takkatti ol ga'u akka guyyaa qiyaamaatu jira. Guyyaa qiyaamaa uummanni kun guutuun bakka takkatti ol ga'a. Guyyaa nuti hundi keenyayyuu bakka takkatti ol geenyutu jira. Akka faffacaane kanatti hafnan seenaa namni naannoo qabbannee irra jiru siifan kamaalirraa kaasee poolisa biyya kanaatiin qoratamti jedhaadha taajjaba. Sinii galee eessatti beette eessatti argite maaliin akkamiin gaafa jedhu guyyaan sun hin dhufti. Namni qabbanneen ofiin of ajjeeste jedhellee tokkoon keessan sagalee keessanii waraqaa keessanii guutuu eessatti akkasiin of ajjeeste maalitti akka bartan hin himtan. Isinii galee innaa gaafas akkasuma jedhaa turte. Obboleettiin keenya falmattuun kan nu wajjin falmataa turte himtee asirratti mucattiin nama gammadduudha ofiin of ajjeesuu hin dandeessu jettee eessatti dhattee bitamteree jara sana biratti gorte. Waraqaa bixxaa shaamiin bitamte jechuudha. Isinii galee eenyu seenaa jechuun nama wakkilinaa fudhattee jirtudha. Wakkilinaa fudhachuu jechuun zimmi jedhanii reeffa kana ijaan ilaalanii gashuu osoo hin taane reeffa kana mucaa koo qabbannee raggaasaa gonfaa kan biyya Dubaay keessatti duute sababa isheen ittiin duutee fi qusaaqusochii waan siin qabdu moobaayila birree ishee wajjin reeffa naagashi jedhan malee reeffa an xalaxalii naagashi hin jenne. Waraqaa ragaa takka malee. Kana jechuun erga wakkilinaa fudhattee dubbadhu erga jettanii isinii dubbadha. Ofiin na xuxuxxanii kanniisaan gaafa na xuxuxxan rakkoodha. Erga wakkilinaa fudhatte namni wakkilinaa fudhatte reeffa miiccata tokko ummanni Oromoo asirraa 3,000 taa'ee nuuf aggadaa jedhaa jiru dhagaa jirtan keessa ba'ee Oromoo yoo na didde qabeenyaa kiyya biyya alaaf biyya keessaa itti gurguradha nama jedheedha. Siifan egaa si aggannee jirra kottu qabeenyaa kan itti gurguradhu naan jettanii maaf hin agganne maaf jara sana wajjin tabaabbartee gashite. Gashuun qabdan isinii galee erga na tuqi jettanii si tuqa. Yeroo sanoo miiccisiistee reeffa kana naa miiccaa jettee ishii waan ittiin meerree mucattiin qorannoo irra jira waraqaa jedhu maa gashite. Erga mallattoo gaaffii naa kaa'i jettee waraqaan ittiin galee qorannoo irra jira reeffi tokkotu qorannoo irra jiru maa gala. Kan warra kaanii guyyaa 2-3tti waan ittiin duuteen baafama kan isii kana jemaaf guute. Nuti beektuudha nuti itti aana ati intala wallaggaati reeffa keenya shawaa hin baastu akka jettan erga itti aantanii maaf kana hin gootan. Gaaffii kooti kun ishii sana gochuu yoo dadhabdan reeffi kun hin galu jettu hin galu waraqaa kana argu malee. Osoo ati jirtu tikkeettiin nama biraatiin kutame tikkeettiin sun hin kutame buukanii godhame malee yeroo sin ilaallu nuti nama oolaa sinitti fakkaanna akka jennu sinitti fakkaate wanti sin waraqaa sin nu ergitan firmaa ati birrii fudhatte irraa kaastee imbaasii miti wanti imbaasiin keessa jiru takka hin jiru. Chaappaan keessan chaappaa soba koominiitiin keessan koominiitii soba koominiitii dhugaa miti sobdanii imbaasii maqaa hin xureessina. Imbaasiin wanti kana beeku takka hin jiru. Poolisni waan sinitti kenne sinitti kennee jira. Engadda gaafa mana poolisaatti gaafatamtu moobaayilii meerree yeroo siin jedha moobaayilii hin qabdu maaf jettee nati. Abbaa manaa hin qabdu maaf jettee nati. Abbaa manaa qabdi jettanii si hojii kan turre. Yoo dubbii badiin ko'eessa yoo jette. Itti aansee maaliif maallaqa gashuu didde ji'a takka guutuu maallaqa 450 akka jiru maa gashuu didde. Maali ati maal jette dengadda wanta hunda maallaqa gasheera nun jenneen. Hadda siifanitti fudhatte siifantu illikii keessa na gashee siifan kan isin illikii keessa gashite gaafa 13 bara. Kanan gaafa hadhee asirratti guddataadhaan isiin kaasiin maqaa isiin kaasiin jette asirratti na arrabsitee buuste. Yaa'ee kilitti nama ofiin arrabsu kottu gaati wallaggaadhaa kaatee reeffa shawaa baasta kanatti naan jette asirratti yoom gaafa 13 kanatti garuu maallaqa guutuu gasheera waraqaa guutuu gasheera kan jette qodaa guutuu gashee kaafatti naan jette waa hunda na ergitu gaafa 12 maasoof deesiifanitti hirkatta.
No, 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 natirkachun hintaw gasha malaka qalittiin birrii gaafatamte kan garaan ishee ulfajjeessa galii fakkaatu kulaalitii kee kana maani xaxariin kun yoon baane xaxariin kun dhaqees tiruu si tuqaa sana booda induuta jedha qalittiin kun aduutu waarsaa nama qabbannee ajjeese sintu kaffala gaafas mee haduutu harmeen kun sababa birrii dhabuutiin hinde bani sagalee sana Ayer que falta. Koppiliin ki godhaa irratti jalatti yeroo namni dhugaa Isaanis qammaatti godoo qophaa'ee dhugaatee maal godhu gazzaba kana isheen kirkitimoo isu kennaaf immoo rakkoon isaan maalitii rakkoo irraa fideessuu rakkachaa hin jiranii ani sababoon barbaadu akka akkana ta'utu barbaadu tokkoffaa rakkoo maaliin qaban rakkoo maalii qabu nyaatu waaqayyo taa galatu ishee kan ga'e bade malee isaanis nyaatu maal ta'a rakkoo isaanii maali sirramee ani nan beeku sirramee ani kanaan isaanitti na dhageessittaa Kau rasanya dia bisa siran lagi pada jalan kabar. maal godhu gazzaba kana isheen kirkitimoo isu kennaaf immoo rakkoon isaan maalitii rakkoo irraa rakkatanii rakkoo isaanis kan maalitii godoo qophaa'ee dhugaatee maal godhu gazzaba kana isheen kirkitimoo isu kennaaf immoo rakkoon isaan maalitii rakkoo irraa fideessuu rakkachaa hin jiranii ani sababoon barbaadu akka akkana ta'utu barbaadu tokkoffaa rakkoo maaliin qaban rakkoo maalii qabu nyaatu waaqayyo taa galatu ishee kan ga'e bade malee isaanis nyaatu maal ta'a rakkoo isaanii maali sirramee ani nan beeku sirramee maali qabu nyaatu waaqayyo taa galatu ishee kan ga'e bade malee isaanis nyaatu maal ta'a rakkoo isaanii maali sirramee ani nan beeku sirramee ani kanaan isaanitti na dhageessittaa Karena mucayyoo duutee raafutee hanga yoona hin galchine gaafa siifan guddata maaliif hin galchine mucayyoon tuni jettuuni waa'ee seenaa hin dubbatiin akka jedheen mana galaanatti iyyuu hin kaasin jedheeni ture anis dubbannaa mooyii jala nagalti Koy zimje